dubbachuun dhiisnu ummanni keenya maaliif akka hacuucamaa jiru iccitii baasnee dubbatuu qabna. Dhiibbaan magaalaa wadaa irratti gaggeeffamte maaliif karoorfamte eessarraa ciniinamte maaliifii fi hijaatti qabateen mootummaan yookaan immoo warri bulchiinsa keessa jiru maaliifii fi maaliif ciniinan awwadaay mee isinii dhiira namni beekan barreessa. Mee namni iccitii magaalaa awwadaay akka faffacaatuu fi akka diigamtuuf maaliif akka filimni kun dalagame mee namni beektan isiniitu hayyuudha, isiniitu beekaadha. Mee nama 150 jirtanii mee namni hundi awwadaay maaliif magaalaan awwadaay akka dhaamtu mootummaan toftaadhaan hojjate mee namni rabbi sammuu kanneef namni beektu mee barreessaa asitti. Ani niin qaba lafaa hin qaba. Maaliif akka awwadaay diigamtu akka magaalaa awwadaay qabbanooytu maaliif mootummaan tarsiimoodhaan karooraan toftaadhaan maaliif akkana godhame mee si dhiira si hayyuu namni beektu barreessime. Hinaaffaa miti waan jiru jira. Jimaaf mitis awwadaay qarayyoo sabaati ummanni awwadaay. Maqaa kee kanaan dubbisaa qoy Magarsaa. Okay, Magarsaa qilxuu. Okay. Barreessa. Harargeen madda qabsoo Oromooti. Harargeen guutuu. Okay. Namni hundi yaada keessan dubbisaan jira itti fufa. Namni kun ilaala akka bifti namaa taaptaabii maaf hin goone ammoo. Maaliif taaf hin goone? Harargee maaliif akka ciniinan isinitti himuwan? Taaptaabii kuma kudha ol dabarsa anaa isinitti hima. Waan isin usuun qabneen isinitti hima harargee ko. Dhaggeeffadha harargee ko. Gaafa nuti jabaanne hawaasni biraan bira dhaabbata. Naannoon biraa dirqama nu dura dhaabbatti. Dhugaa keenya kana falmachuu danda'uu qabna. Akkamiin falmanna? Dhugaa keenya irra dhaabbannee falmanna. Haqa jiru. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamaaloo akkam? Dhimmi jimaa keenyaa kan harargee dhimmi magaalaa awwadaay salphaa miti. Maaliif akka kun godhameen isinitti hima iccitii jirtu. Iccitii isin irratti hojjechuu qabdaniin isinitti hima. Kan namoonni warri mootummaa walitti hirkatan hundi kaasuun feeneen isinitti hima. Sirri taaptaap godha. Because wanni nama keenyaan taane hallayyaa haa taatu. Dhugaan saba keenyaan dubbanne hallayyaa haa buutu. Keessattuu naannoo kee keessa waan beektu waan jiru yoon dubbanne cubbuu dalagaa jirta. Haram dalagaa jirta. Qabsoon irra jirru hin jirru jechuudha. Dhugaa hawaasa keenyaa dho'isin. Taaptaap godhanii batini. Taaptaap godhutti hin jiranime. Harargeen jechuun taaptaappiin acaalti dhiisime. Onnee kanaan na dhukkubu jira. Taap godhanii sheer godhanii ayitoon irraan kaayyannee dhiisi hawwi. Dhugaa rabbii na dhukkubaa jira Oromoo ko. Isin qofluu jirtanime. Isin bira noormaalame. Iida booda haasoo hin jenne. Iida osoo hin danda'ume iida kanaa gurguratanii waan uffataan bitatanii qabdu harargeeni. Mee taa'ime jimaa isaanii bira zannaxuu san ati maan haasid damma as teesse. Kun walaal durugu kun walaal mana fi khatti dhuufan katti quufan kun jalaal hawwiin iida booda dubbanna itti. Taaptaabii godha. Uummanni kunis tapharraa. Hawwiin jettee Oromoon garan galchina. Qaati qoosa godhu jirtaan. Taaptaabii godha sirriitti. Wallahi yoon itti banee na dhukkuba rabbi. Yoon dhimma harargee kana wallahi na dhukkubaa jira. Rabbi si haa fayyisu jaa. Haa beekuun yoo na dhukkubuuf. Magaalaan awwadaay dhaamuun na dhukkubsaa jirti. Wallahi na dhukkubsaa jirti. Na dhukkubsuus qabdi. Nama hunda dhukkubsuu qabdi. Awwadaay tiyya maaliif akka nyaadhamte Oromoon hundi beekuu qabdi bar. Isinittiin hima waan awwadaay nyaadhamteef. Isinittiin hima waan awwadaay dhiibamteef. Isinittiin hima waan harargeen akkas taateef. Takkaffaa magaalaa dirree dhawaa gaafa wayyaanii maalirraa akka federaala jala kaayan maalirraa akka Somaalee keessa gabbisan gaafa sirraayin isinitti hima Oromoo ko. Ani umriin kiyya xiqqoo ta'us yaanni kiyya dullachaa wajjin guddadhe. Dullacha jalatti hin guddadhe. Hayyuu jalatti hin guddadhe. Nama waatiin jiru kan taarika barreessu
كسينا دوب سينا تيم مجرد تيم قلت له ايوه فوال يا أم تارجي وإفما وهذا بيفي بوسنا يا رجيكو إفما إرام فن يا رجيكو إفجلا إفسودا دم يا رجيكو إيجانيات دم نيفا قرر أو دا إجا أرموت تابع إنساني كما تيتي كما قد أنجي أدبت أني دبت داخلين شين Ngori naji itu ya. لا يفرقا ودي دبنا نديمنا Tekota. أما دبت يهني غني أما سنان كنا Amma no maga gammachi. no نين دبت دركو جرتو ويرك أو بحرك يس جمال دوا أرومو تابي غدا سجل إنك خلنا نورا بايو دندسان تابي غدو ددني ورا بسن كيس جرون سيا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الروا ساجرتا أيين نملا ما تو وانا وداي دام سنفتي كشو يادت رياتنا فاسجرا وداي هررجي غوتون وان سبون توتا تاتي في جنان نمي توكو ليني وان هررجين قارو سبا تاتي في جي نملا ما سن كومنتي ساني خيسا يادا خيغت ياتو نمي سنبري سجرا نمي لمان سنتي كو خط رياتو غوتما غوتوتي سميرة والله رصيدنا ارجنتي مالك خطي ارجت حبيبتنا ارجنه سنيفين ارجيت خمياتي في خان كانت قبل له جولين بلا رصيدنا ارجت اجرتاچمانين كيسبو فدا رصيد وربا خليل قدوسان امنا ارجي واتساب يرام بليز ارجي وني كان وراني في سنيمو خمل سنيما واما لستر اوا تدرال جلا غودي Somali fesa gabbisef sanin rafudachuu ni dandeessan dirreedhawan islima gaafa wayyaaneen biyya seentu akka abbootiin teenya himtutti dirreedhawani lafa oromooti lafa qabsaawonni keessa oolu dirree afran qallooti magaalaa taate bosona qabsoo oromooti dirreedhawan taaptaap godha wayyaaneen wanni dirree dhawaa fuutee federaala jala keessee fi akka oromoon achi keessatti hin gabbanne wanni achi keessa duraan kaambaanii gurguddoo ture kaambaanii akka jaanitti qonni yaadadha tan gabiin guddaa irra san dureedhaa keessa qottooni dhamti hawwe qottooni dhami direedhaatti gabii guddoon taseen tokkaan dhageetti qottooni nalageema geemii keeyoomi geemiin kiyya abriil 28 argan keessaa saafur akka Itoophiyaatti arra malee guyyaa 10 nuwaafe dhimma geemii kiyyaati kusi quba qabaadha dhimmi ijoon dubbii amma hawaasa kiyyaati geemii kiyyaas akkasuma qabadha kasirri naa qabachuu qabdan dhimma harargee kana dhimma hawaasaa kana magaalaa gudditti akka ijaatti nuti qabnu wanni wayyaaneen fuutee federaalizimii jala gootee fi magaalaa federaalaa gootee fi oromoo gurguddoon oromoo sabboontoonni oromoon hundi waan achitti wal dhufee yaada wal jijjiirratee qawwee dhaqee qallan isinii galee akka akkasitti oromoon hiddan godhannee fi federaalizimii jala kaayee magaalaa oromiyaa magaalaa oromoo bu'uura qabsoo oromoo dirree afran qalloo federaala jala godhe dirree dhawaa akka magaalaa xixiqqoo kalee lafaa kaatee godhe humna takka dhabdee dirree dhawaan haga arraatti faayidaa labaatee ta oromoo hin jaamtu wanni akkas godhee fi aabaa'oo keessa jira jee akkas godhee jaan Mallas Zeenaayin qabadha magaalaan tun magaalaa qabsoonni keessatti hirmaatu
magaalaan diree dhawa bakka qabsoon oromoodhaa irraa hundooytee irraa lafaa kaatee magaalaa tana qulqulleessuun qabaa dadhabsiisuun qabaa akkatti oromoon hiriiroo keessatti godhuu hin dandeenye akkatti oromoon keessa jabaachuu hin dandeenye oromoo as keessaa laaffisee fixuun qaba jeetii wayyaanichi Mallas Zeenaawiin baantan ati blogin si godhaa deeroo mataan keetuu haraami atuu haraami abbaate atuu haraami ilmo baacaa dabale naal tush ilmo baacaa dabaleeti hojjaa isaa waan qabuani shiftaa kan qabne isni galee oromoo akkas godhe awwadaa gaafa isii miliyeena takka lama meediyaa OMN ti khannite abiyyin as keessa kaayyate Abiy Ahmed awwadaa hin nadeeggaraa nagayaan jiraattanii nadeeggaraa jeeniti sabboonummaadhaaf awwadaa mootummaa gabroonfataadhaaf gurra kanuu didanii hawaasa keenya gargaaruu fi meediyaa keenya gargaaruu fi gaafa duula na filadhaa abaa ofii kaafaa'uun dhaqan bifa addaatiin simatanii mataa gubbatti akka ajaa'ibaatti jechuudha kabajaa oromummaatiif simatanii akka addunyaan ajab jettee mootummaan hinaafutti waan gaggeessaniif Harargeen ki Abiyyin gaafa dhaqe salphisanii Jawaar Mohammad eessa jira janii waan xiqqeessaniif akka Hacaaluu ajjeesee Jawaar faa hidhee Baqqalaa faa burjaajeessetti dirree dhawaa addis maali awwadaa yoo lafa fuudhee hidhuu dadhabe akkaan itti qaallitti irraan baanetti awwadaa anaa hidhuutu anaatu beekaa akkaan itti hidhu jee bulchiinsa duraan achi jiru haasee dhageeffadha hinaaffaarraa kakee dhugumatti sodaarraa kan kee awwadaa mataa sitti mootummaan buqqifti jee ka sodaati mootummaan sodaarraa jechuudha isin galee dhageeffadha iccitiin bakka jirtu wallaahi laazim waan bira tokko hin dubbatina itti yaadameeti awwadaa akka diigamuuf namni dhimma siyaasaatiin awwadaa waliin qabsiisin ajuu nama sammuunsaa dhoqqee nama yaadan qabnee fi nama ballisee laalee fi nama wanta kan beekne bifa siyaasaa alaa fakkeessee sistamaan awwadaa qiimiitti qabatee sabboontoota Oromootii fi hayyoota Oromoo kaachi keessatti hirmaachaa turan simannaa awwadaa simattuu fi baasii dhimma hawaasummaa irratti awwadaa baaftu hunda taargeetii keessa naqateeti abiyyoot jechuudha bulchiinsa duraan naannoo san ture kaasee bulchiinsa haaree ijaaree jechuu isni galee bulchiinsa biraa godhee achitti ni dhageema sagaleen kiyya ni dhageema uummata ni dhageema namni beene abeeku fi bar kan hin hubatin haa hubatuu fi bar kan kana dubbachaa jiruuf namoonni baay'een sagalee nuu ta'a jechaa jirra yaa Oromoo wallaahi la'aziim yoo huccuu mataa irra dachaafannee iyyine awwadaa bakka duraatti nuun deebitu abiyyoot shamarran Oromoo raangoo keessa jiran awwadaa itti ergee manguddummaan haadhaqa awwadaa koona deeggaraadha isinin tuqu gabayaa teessan gurguradha akka feetanitti burraaqa anuma qofa na deeggaraa if duraanan tuqinaa jee manguddoo hundatti ergateeti abiyyoo jechuudha magaalaa awwadaa iccitii jirtu anaa isinii maayessaba awwadaa nuti sabboontoota nuti gootoota malee gantuu miti mootummaa gabroonfataa hin deeggaru janii salphisanii baasaniif keessaa quba gabaadhaa wanti abiyyoo toftaadhaan bulchiinsa kaasee bulchiinsa biraa dhaabee keellaa dhangaggoo godhee kaarramarratti godhee dakkarirratti godhee dhaggeeffadha awwadaa bakka meeqatti addaa mureef waan awwadaa ajaja mootummaa fudhachuu diddee jaaniiti ajaja mootummaa diddee shiftaan irra gargaaruu jiranii jaaniiti dhaggeeffadhaan dhugaa rabbiin isinima dhugaa jirtuun isinima namni tokko hawaatin tilu wayii beeka tabtaabii godhaa xiqqoo anu tuuba hufteemnaa yeroon qabu ani bal'inaanii waan kana isinirraa hima yeroon akkanatti haasaa'u yeroon sirriitti haasaa'u danda'u akka kiyyasanitti isinii galee amma if qaqqabaan haasaa'u jira waa hedduutu na keessaas jira waa hedduutu na biraas jira awwadaa wanti akkanatti jechuudha kukkutamtee ciniinamteef gaafa ciniinamtee qabdi Oromoo koo dhaggeeffadha arra awwadaa gaafa akkam muramte sagalee dhabdee Harargeen calliftanii riphistanii teessan anaatu adda babaasee isinii hima ummata kiyya ka Harargeedha
إفجل أرجو ده دمني نيا دمني دينا كينيا كان نجلا تاين وقارو كان نشتين ورا ورابات ورا كان نقرأشات ورا كان لفانو ده وده فادن ولا فخايات ورا هندا فرا أرجو ده دمنتي مجالا إيجوده إنها تتاتي بورا أرومو تتاتي إفر كابل سنة دام سنة كسارة أما إيجا جرا وانتين كنا dheeraadha qisaan yookaan taarika waan kana ani irraa haasa'uun akkaan amma jiru kanatti nan baasu akkaan itti haasa'uu baree miti haasa'uun beeku bara kanatti. Walii galla rakkoota kan qabu Kanaadaa kan ammatillee teetifuu amma biyya cinqii jirta rakkoo keessa jirta lolli amma Sudaan eegalame kun booda masii dhufa rakkoodha si gala kanarra cinqamini yaada dhiisii rakkoo hin qabu si gale ani si duuban jira ati na dura bu'i Kanaadaa dhaqe. Walii galla mallaqa soo fete rakkoo qabu siin qarqaara yaani biyya araba jiran dalagadha na beeyta mallaqa soo yan qabu duraawu sigale amma hin booyini sammuu kee hin cinqinne akkatti illee dhibbisini rakkoota kan qabu Kanaadaa dhaqi amma waan mana kiraa ofirraa kafaltu waan ittiin jiraattu sirraa jechuudha rakkoon qabu. Yoo tokko barbaadde kadhadhu yaani giiftii abdi dagalee jiru kiyyaasi godhadhe malee addaan baanan jenne bar abdi bar durmammaa waggaa saddeet biyya arabaa keessa baadhadhe kanachi kan keerra cabsadhe malee bar nama birootiif kennan jenne bara nabe haadha faatee ani dura takkaa gummaa sin gaafanne bara hin qabanaa jettu si amane abdi barakkati na gaafanne beekama beekadha mee rakkoo baraan sitti mu abdi bar areeda baasee hin jiru rifeensa baasee hin jiru homata akka faayidaa siin qabu nama jaalala beekuu miti naan jedhanii bar guyyaa natti golgoleessanii guyyaa natti dukkaneessanii halkan natti onnadhaniiti anaaf si adda baasan malee abdi guyyaa akkasiin adda ba'uudhaaf yaadeen beeku bar abdi ani bar namni diqqaan na kadhatee hin dinne bar sheeka maal maqaa kan keetiif na kadhatee ani hin barbaadu jedhee didee bar abdii baran fullaasoo kiyya jechuudha harree waliin tisine jabbilee waliin tisine badaan bishaa waliin nyaanneen maqaa kan keetiif adda baheeni bar waan biraatii miti bar si qoy fullaasoo kan immoo kan nambe maal fullaasoo maqaa namaatti immoo maal fullaasoo kaadha shamooti waan biraatiif adda bahee sirraa naddasiif jecha nadda baheeni bar abdii tayyib bahuu gatii miti akkaataa itti baate beektaa garuu ambar nama siif jecha hin beektaa bar osoo fooqii madaamii gubbaa fiigu ilkaan irraa cabee ilkaan bira qaxxaladhee bar abdii bar siif jecha wanni hin goone hin jiru bar abdii naaf barika abdii garaa naa laati abdii waaquma rabbi waaquma lafa si gatee si ganne areeda galgala keessatti areeda si biqilche kanaa jedhe abdii naaf awwaadhu yeroo takka kunoo Hamzaan ay jira abbaan fedhe haa jiraatu Hamzaa jaalala hiyyaa kan kee irratti hanqoosaa takka hin beeku naaf awwaadhu dhaggeeffadhu ka amma inni illee yookaan kana na yala jiru kun dhiira maqaan si wajji badee waan sajaabu keessa Suudarabiyaa asirraan Kanaadaa deemtaa kootu asirraan Kanaadaa deemuun sii salphata kootu jedheen adda gongorsee malee an guyyaa takkaayyuu abdii siin adda ba'uu kiyyaanne laal waan jedhe mee durbummaa qabdaa amma jedhii gaafadhu naan jedha Hamzaan abdii bar aniin tun nama xiyyaara sadii yaabbatee bar ji'a takka keessa xiyyaara sadii Kuwait irraa Itoophiyaa irraa Dubaay irraa biyya kan abdii ati akkamitti yaadda nama bar durbummaa tanan kennu jechuuf gaafa Kuwait irraa na doorsisan akkan durbummaa qabu waan beekaniif
Itidhiiseetiin Itoophiyaa galee Itoophiyaa keessa gaafa akkasiin nalaalaniitiin xiqqaa guddaan na doorsisu harree tokkicha qabu gurguradhee haqara biyya ormaa taa'ee bitadhe. Sareetiyya jechuudha baasee kennee lukkuu wanna takka osoo hin hambisin jechuudha. Kabiraa hafee barbaaldii lixii itti dhayadhu nama ofirraa baasee gurguree bar biyyaa bayuuf jechaa abdii bar waadaa sii galee bakkaan gaya jedhee abdii maal balleesse badiin koo maali? Si jaalachuun koo badiidha abdii. Bakka obsin boyin yani obsin boyin. Yani obsi ammalle yani bara muwaas jejer beeta. Mira keessa bahi atu bakkan taana jirta biyya baqa jirta biyya lollitti ay deemaa jiru keessa jirta yaadi rakkoo hin qabu waan kana hundaa'uu suutuma sirreessina Kanaadaa deenya wanta Kanaadaa dhaqe. Jana gowwaadha warri naan jettan an takkaa dhiiraaf boo'een beeku mucaa kana yoo taateetiin jette. Wanni isaa waliin hin dabarsine hin jirtu hadhaa hedduu waliin hambuuqanne gaafa inni suudii. Xiyyaara sadii yaabbattee dhiira hoo meeqa yaabbattee jechuu jirla. Sheexanni si haa yaabbatu jedhiin malaaxaa jedhiin balaqa malaaxaan distii madaamii fakkaattu. Wallahi akkasi dhawqasuun billaa. Xiyyaara sadii maafuri yaabbattee dhiira hoo meeqa yaabbattee dhiigaafadhu ammallee durbummaa malaaxaa dabar abdii dhageeffadhu abdii dhagee. Anatu jechuudha. Anatu bar dhiira jaaladha jedhee hin jiraa miti kun saraamikii mana madaamika irra deeman kana jechuudha buqqeen ka isa fakkaattu jaaladhe bar. Nama buqqeen isaa saraamikii irra. Dhageeffadhu adabate. Gaafa ani si jaaladhu waan naan jettan beeyta. Osoo ijji kiyya argu, osoo ijji hawaasaa argu, Hamsaa abdii areedan qabu naan jettee dhayitee harka kee kana keessa qabu jettee yeroo Hamsaa akkana godhu jiru sin agarree. Gaafa naga kubadde beeyta. Abdii godha geeffadhu. Anniira areeda qaqqabachuun jaaladhu. Isa rifeensan qabu eega dhufee na bira taa'eetiin jedhe hin gammachiisadhee areeda qaqqabadhe malee yookaan miira isa qabadhee. Ati gaafa anuma aarsuuf miira asideenti anuma aarsuuf malee isa qofaa miti. Osoo ijji aarama akka silaattu nama kan as buttee keessan qabsitti goota. Ani gaafa hanga midhamne beektu. Abdii kooti kan kooti. Bisaa badii kooti. Abdii kooti irra naaf darbi. Akkasitti sanuu miidiyaa kan jaarsa qabu dullatti mata kitti kiisin giisi godhee kan mataa hin qabne kan aqlii hin qabne maraatan kaayotatti. Abdii kooti jettaan onneen kan onneen diya timaatimiidha. Ana yoo taate onneen diya tun timaatimiidha. Gaafa dhaladhu mana yaalaa keessa dhaladhe. Manguddoo naannoo keessaatiin hin dhalanne. Oh my God. Amma laaleen booyini oma fedhallee ta'uu baay'een si kabaja. Baay'ee si ulfeessadhee yaada jechuudha. Waa maraafuu miira keessaa bahii ammas asirra teessee. Abdii kiyaan akkana ulfeessitu hin barbaadu. Jaalalumaan waliin akka jiraannu barbaada abdii. Jechuun si kabajuun jedhe si kabajaachuun bara jaalala jaalti. Kabajaachuun sodaaf keessaa qabdi. Jaalala keessaa qabdi. Waa hunda kabajaa jechuun wanni kabajaa jaalala jiru beekati. Nama tokko gaafa kabajitee sodaataan jaalattaan kabaja jechuudha. Kabajaan jibbee maaliifuu ammatti ani sababa kan kee aade kun Dubaay kan Dubaay irraa jaaladhe takka na jaalattu ittime anillee jaaladha isillee na jaalatti akkasi jira jechuudha. Garuu waan ati na goote takkaa dubbadhee beeku gabbeen hawaasa takkaan dubbanna jechuudha. Garama biyyatti qabadhe. Abdii takkaa dubbadhee beekaa bar ani hin jiraa miti bar nama yoo diqqaate sa'aatii 4 meeseenjera keessa waliin bulluu bar. Guyyaa takka siin adda bahee beekaa abdii an guyyaa takka sirra dhiira takka janaajjanee beekaa. Sirri rakkinni teeknikaa namudate asirraa Kanaadaa deemta. Asirraan Kanaadaa deemuun salphaadha jedhanii maqaa Kanaadaatiif jecha bishaan hin dhunne na obaasani bar bishaan naaf hin taane na obaasani. Abdii maaloo na birmadhu.
Haadha faatee maa siin jebee ta'an haadha faatee yoo fedhe kanata qabaatte kuweetii dinaara 200 dalagatta Itoophiyaa birrii 50 dalagatta Kanaadaa 500 deemanii biyya keessa ka jiru rabbii hajaa toltu barbaade karaa saphaadhaan 500 qofaan uftaatee osoo humna akkasirraa masuulan taane Kanaadaa illee si oofa Kanaadaan jedhini takkaa of na dhagaye takkaa gurra kee ban jedhe yeroo meeqasitti kallee walli ka ijoollee kaadoo warra doolaaraan dhabatu warra kan takka doolaara 500 nyaatee bulu. Anjana warri maqaa dubartii Oromoo nyaattee asirra teessee dhiira boottaa jettani dubartoonni Oromoo jechuudha Khadijaan illee Khadija maqaa ofii baadhattee deemaarti Zamzam illee Zamzam maqaa ofii baadhattee deemaarti hundi keessaniyyuu maqaa keessan baadhattanii deemaa jirtan kanaafuu asirra teessanii maqaa dubartii Oromoo nyaatte warri jettan maqaa keessan suuqii jiraate suuqii bitadhee nyaanne naala busha. Unumaa yubar ati maqaa keessan dhiiftee maqaa jalatti yaamamu jirta haadha faatee sindanii haadha hundaa taate walumaa gala miskiinummaan takka nama miti beekta ammaatu miidhamtee jirta. Bar wanti